namtichi shimbirroo al oolu suuta jedhee deema akka isiin sagalee isaa hin dhageenye akka isiin sagalee isaa dhageettee jeeqamtee hin bararre suuta jedhee eeggatee shukkutii itti qabee osoo isiin hin beekin isii ajjeesa akka isiin jeeqamtu takka hin barbaadu maaliifi jalaa bararti waan ta'eef. Jiruu kee keessatti namoota akkasiitu jira namoota jiruu kee keessa wita seenan ragaa jedhanii seenan si jaalatan waan si jaalatan fakkeessan laakiin gaafa si gatanii deeman ammoo akka shimbirroo sanitti si ajjeesanii deeman. Kanaafuu wanni ati gochuu qabdu yaani namallee wita jaalattuyyuu akkana gochuu qabda. Xiqqoo raaqqa jedhe yaani firummaa keetiif keessaa jirtu fageenya gabaabaa wahii kenni maaliifi firummaan kun dhibbaan dhibbatti firummaa ta'e kaati jechuu dandeettu gaafa dubbii warra kee bira geettee dhumatte malee osoo warra kee bira hin gahin firummaan tun firummaa guutamte jechuun hin qabdu. Kanaafuu wanni kun sii ta'uu danda'a sii ta'uu dhabuu danda'a. Kanaafuu fageenya gabaabaa kennuu qabda. Tokkoffaan kana. Lammaffaa akka malee hin kalaahin akka malee kalooftee ofirra kasiisin akka malee kalaahuun kee sadarkaa kee gadi buusa akka malee itti dhihaachuun kee haga kee qiimaa kee xiqqeessa sigalee akka malee itti kalaahu jechuun beeta akka malee san achi geennaan dubbiin dhumattee beeke san booda firummaan nuuf taslan firummaan jedhamtu. Sadaffaa firummaan tun akka isiin dhibbaan dhibbatti taatuuf sigalee ittiin dhihaatin jenne fa'achi raaqqa jedheetti qofa gaadhu dhaabadhu jenne akka malee ittiin kalaa hin jenne. Inni sadaffaa ammoo duuda ittiin kennin namni ati firummaa waliin jalqabuu hedduu sun nama gaarii ta'uu danda'a nama kafuu ta'uu danda'a nama waan jedhe san guutuu ta'uu danda'a. Kanaafuu duuda keellee itti hin kennin guutumaan guututti jechuudha. Fagaadhu jenne akka malee ittiin kalaa hin jenne duudallee guutumaan guututti ittiin kenne xiqquma jedhe duudallee itti kenne yaani kutannoo kee beekuu qabaa jechuudha. Wantoota haga ammaa jenne kana yoo kagootu taate afraffaa kanaaf bu'aa qaba. Afraffaan immoo akkana siin jedha tarkaanfii kee wayita tarkaanfattuuf bu'aa siif qaba. Sadan sanniin yoo seeraan itti fayyadamte jechuudha. Kanaafuu firummaa namaa wayita waliin uumnu haala kanaan uumuu qabnaa siniin jechuu barbaada. Lama jenne sooma rabbiin irraa haa qeebalu.